Hashama arkafuune kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya warroonni chaanalii keenyaaf haaraa ta'an chaanalii keenya like share subscribe yaada yoo qabattanis komentii kan daa'icha komentii nu kan nu dagatina jecha odeeffannoolee guyyaa irraa eegalee jira odeeffannoon guyyaa irraa wara Itoophiyaan raayyaa ittisa biyyaa baay'ee leenjifachuun isii beekamaadha raayyaa ittisa biyyaa kun mooraa leenjii hursoo keessatti eebbifameedha odeeffannooleen ammachirra arganne kan mirkaneessutti guyyaa irraa jechuudha ijoolleen hiyyeeyyii ilmaan hiyyeessaa jechuudha kan dirqamaan guuranii leenjisan namoonni dhibba lama eega leenjii xumuratanii booda miliqanii baduun isaanii dhagaameera kun maaliif waraanni kun hundi isaanii akka fedhiidhaan hin leenjiin ka argisiisudha odeeffannoon kun baay'ee odeeffannoo gaariidha maaliif namni humnaan namni dirqamaan geessitee leenjite erga leenjistee boodallee akka seelaa baduuf mootummaan silaa ugaa shiftaa ta'ee jira shiftaan tun yoo qalbii qabaatte isaaniif kun gorsa guddaa yaada jennee yaadna maaliif nama dirqiidhaan lojjisuun hin danda'amu nama fedhii hin qabne nama haayyoo loluuf hin qabne lojjisuun hin danda'amu odeeffannoon itti aanu Tigray Defense Force lola akkuma itti fuftee jirti waraanni Itoophiyaan lola mooraa garaagaraatti leenjii waraanaa baay'ee leenjifattus Tigray Defense Force ifduuba deebisuu dandeenyaan gammaati waraanni Tigray garuma fuulduraatti deemaa jira magaalota naannoo Amaaraa baay'ee isaanii to'achaa kaanis weeraraa jiru kanaaf lola arraafi kalee gaggeeffame irratti magaalota akka to'achaa gara fuulduraa deemaa jiran odeeffannooleen achirraan ergaman ni mirkaneessu waraanni odeeffannoo sadaffaatiin waraanni bilisummaa Oromoo waboon jechuudha guutuu Oromiyaa keessatti lola akkuma itti fufee jira Boorana Gujii Shawaa Arsii keessatti illee akka waraana gaggeessaa jiru odeeffannooleen achirraa ba'aa jiran ni mirkaneessu maaliif waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee haala kanaan sochii bareedaa gaggeessaa akka jiru odeeffannooleen achirraa ba'aa jiran ni mirkaneessu tarkaanfii diinee irratti tarkaanfii guddaa akka fudhachaa jiru odeeffannooleen achirraa ba'aa jiran ni mirkaneessu biltiqinnaan baaraga kanaan waan silaa jiraa fi waan hin jirre hunda waraana bilisummaa Oromoo irraa akka haa jirtu odeeffannooleen ba'aa jiran ni mirkaneessu odeeffannoon itti aanu qeerroon Oromoo jechuudha guyyaa irraan tanaa dura kaleessa qeerroon Oromoo tiishartii hojjetatanii tiishartii Joowar Oromoodhaa fidhamee Baqalaan Oromoo fidhamee Hamzaa Booranaa Oromoodhaa fidhamee jiru qabatanii Joowar faa ilaalanii jiranii akka isaan hordofuudhaan guyyaa irraan tanaattis raayyaa abbaa mancaafaan qeerroo waliin Joowar Maammaffaa Qaallittiitti dhaqanii akka ilaalanii jiran odeeffannooleen achirraan ergamanii mirkaneessu jechuudha maaliif nama hayyuu fi gizee hidhame hayyuu fi dhaqanii ilaaluun jajjabeessuun nu yattee hidhamtee mirga keenya jecha hidhamtee osoo nuuf falmitu hidhamtee jaanii jajjabeessuun waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha kanaaf uummanni Oromoo bahaa fi kaabaa fi dhiyaan akkuma jirutti jechuudha hayyoota isaanii nu jaanii hidhaman kana dhaqanii hoonis ilaalaa jechuudha jajjabeessaa kaanis isin cinaa jirra jaaniini bira dhaqanii ilaaluun waan murteessaadha kanaaf uummanni keenya hayyoota kana achi keessa dhaqnee ilaaluun qofti gahaa miti hayyoota keenya hangacha keessaa baafannee bilisummaa keenya mirkaneeffannutti qabsoo keenya itti hafuufnu jecha bilisummaan Oromoo harkuma uummata Oromoo keessa jirti uummanni Oromoo yoo jabaatee falmatee uummanni Oromoo yoo jabaatee qabsaa'ee waan barbaadu sanni argata mootummaa abbaa irree firaanii kaasa Oromiyaa ni ijaarrata mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha mootummaa uummata Oromootiif ta'u mootummaa uummanni Oromoo hundeeffatanii ijaarrata kun hundi tokkummaan qabsaa'u tokkummaan waan laayyoo miti maaliif namni amantiidhaan osoo waliin qoonne yaada garaagaraa yoo qabaates jechuudha yaada san waliif obsee iddootti silaa waliin galle irratti bakka sana irratti waliin galleeni walii ibsanii akka tokkummaadhaan waliin hojjetanii gara fuulduraa deemuun hayyootaas dabalatee jechuudha miidiyaalees dabalatee hayyootaas dabalatee uummanninis qeerroonis hundumtuu jechuudha yoo tokkummaadhaan qabsoo finiinsine iddoo barbaannu sandii keenya uummanni keenya haala jirus keessa jirus tokkummaadhaan qabsoo uummata Oromoo kana hanga galmaan geenyutti akka finiinsinu dhaamsa uummata keenyaaf geenya maaliif ammaan yeroon amma jirutu ni akka murteessaadha yeroo barbaachisuudha yeroo mootummaan waraanni isaa bittinnaa'ee booji'amee waraana haareen leenjifachuu jiru jechuudha maaliif waraanni haareen leenjii fudhachaa jiran kunis waraana akkas mara maaliif hamilee qabuu miti waraana achi deemee loluudhaaf iddoo inni silaatti ergu saniif deemee loluu miti maaliif hamileen qabu dirqamaan manaa guurame dirqamaan achitti dhiibamaa oofamaa jira malee waraana silaa dhaabbatee loluu miti jechuudha yeroo kanaan keessatti of jaartee hiree kana fayyadamtee tokkummaadhaan qabsooftee bilisummaa kan kee kana mirkaneeffachuun kun dirqama uummata Oromooti dirqama ilmaan Oromoo hundaati jechuudha dirqama lammii Oromoo hundaati kanaaf uummanni keenya joorfaanis hidha jiranii joor rabbii fi uummata Oromootiin abdadee jee akka inni rabbii fi uummata Oromoo abdatee biyya galeessanitti nuti si cinaa siif jirraa jenneeni hanga joor maamafaa hidhaa baafannutti hanga bilisummaa teenya mirkaneeffannutti qabsoo teenya itti fufuu qabnaan dhaamsa uummata keenyaati uummanni keenya maaliif sabni gabrummaa jala jiru
Waamma takka waan fi muree murteessuun qabu namaa durra murteessaa ilmaan isaa dirqamaan guuramanii gara gabroonfataan sun hanga silaa barbaadetti jechuudha. Aangoo dhuunfaa fi eegsifachuu jecha ilmaan isaa dirqamaan oofa hundi gaa maaliif gabrummaadha. Gabrummaarraa madda yoo gabrummaa jala jiraattee waa takka mirgan qabdu gaafii gaafattu gaafii namni si deebsu hin jiru namnummaan ati gaafattu sunu diktaatara waan ta'eef namni ati gaafattu jirtu kanaaf roorrootan hunda birraa kaasuuf jecha qabsootu furmaata qabsoota nagaa uummanni keenya gara hundaan kallattii hundaan akka finiinsee qabsoo saba isaa kana qabsoo saatana akka finiinsu asumaan dhaamsa uummataa keenyaaf geenya odeeffannooleen guyyaa irraa qindeeffanne kanaan gammaa kana waan hordoftaniif galatooma jecha warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya laayik sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa jecha odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.